Ulfii kan uumamu yeroo sanyiin dhalaatii fi sanyiin dhiiraa akkam jirtan irra waa'ee ulfaa ji'oota sadan duraa irraa haasofna. Haadholiin yeroo jalqabaatiif ulfooytan warri haadha ta'uudhaaf deemtan waa gaarii irraa barattu viidiyoo kana daawwadhaa. Ulfii kan uumamu yeroo sanyiin dhalaatii fi sanyiin dhiiraa sanyii ispermii fi hanqaaquun dhalaa walitti makaman irraa yookaan yeroo fertilaayizeeshiniin gaggeeffamu irraa eegaleeti. Garuu yeroo kam akka fertilaayizeeshiniin gaggeeffamu sirriitti beekuudhaaf guyyaa fi sa'aatii isaa beekuudhaaf yeroo hunda ni ulfaata. Kana beekuun ulfii yoom akka dhalate yookaan immoo haati takka eega ulfoote yoom akka deessu beekuudhaaf nu gargaara. Haati takka kan deessu baatii 9 booda turtii ji'oota 9 yookaan immoo guyyoota 280 yookaan immoo torbee 40 booda kan deessu. Lakkoofsi ulfaa yookaan gestational age kan lakkaa'uu eegallu guyyaa dhiigni yeroo jalqabaatiif itti dhufe irraa eegaleeti jechuun. Amma fakkeenyaaf baatii tana keessa dhalaan takka osoo ulfooyte jenne baatii tana dhiigni itti dhufne osoo jenne guyyaan isii kan eegalu baatii dabarte keessa yeroo dhiigni itti dhufe sanirraa yeroo marsaan laguu eegale sanirraa takka jennee lakkoofnaa jechuudha. Achirraa lakkoofne wayita guyyaa 280 guyyaa sanirraa turte guyyaan da'umsisii naannoo san taa'ee jechuudha yookaan torbee 40 achirratti dabalaa jechuudha. Haati takka mallattoon ulfaa yookaan ulfaa'uu isii mallattoo ittiin beektu keessaa tokko marsaan dhiigaa marsaan laguu hafuudha yeroo isaatti dhufuu dhabuudha. Kana mirkaneeffachuudhaaf tarkaanfiin dura fincaan qorachuudha. Qorannoo fincaaniiti HCG jechuudha yuriin HCG. Mallattoon biraas ni jiru kan qaama irratti mul'atan ulfaa'uu isii altiraasaawundiidhaan illee mirkaneeffachuu ni dandeessa. Altiraasaawundiin baatii 9 jalqabaa keessatti ji'oota 9 jalqabaa keessatti haati takka kaatu faayidaa garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf ulfaa'uu isii ulfi jiraachuu isaa adda nuuf baasa. Ulfi kun eessa akka jiru gadaamessa keessa moo gadaamessaan ala jira waan jedhu. Fayyummaa ulfaatiif illee adda baafachuudhaaf nu gargaara. Fayyummaa ulfaallee kan biraa immoo yoom akka deessullee adda baafachuudhaaf waan nu gargaaruuf altiraasaawundiin baatii 9 jalqabaa keessatti kan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ji'a jalqabaa keessa ulfi baay'ee xiqqaadha. Jijjiiramoonni yeroo kanatti mul'atan keessaa amnootik saak haguuggiin jedhamu ulfa marsee uumamaa. Haguuggiin kun dhangala'aadhaan waan guutamuuf ulfi kun akka rukuttaa garaagaraa fi miidhaa garaagaraarraa ulfa kana tiksa. Kan biraa yooksaak haguuggii jedhamudha. Inni kun hanga obbaatiin uumamutti ulfa kanaaf madda soorataa ta'eeti kan tajaajilu jechuudha. Taateewwan ji'a lammaffaa keessa raawwatan keessaa tokko uumamuu sirna narviiti. Sirni narvii kan uumamu dura ektodermii irraa niwuraal pileetiin ni uumama. Niwuraal pileetiin fooldi gochuudhaan niwuraal tiyuubiin ni uumama. Niwuraal tiyuubii jechuun waan akka ujummoo kan gara duuba yookaan dugda embiriyoo irratti uumamudha. Kanarraa ispaayinaal koordii fi sammuun kan uumaman. Kuni kan raawwatu fertilaayizeeshinii booda guyyoota 18 hanga 28 jiran gidduutti. Qaama namaa keessaa kan dursee hojii eegalu onneedha. Onneen fertilaayizeeshinii booda guyyaa 22ffaa irraa eegaltee dhahachuu eegalti yookaan mul'achuu eegalti. Yeroo kanatti pirimeetiiv hertiyuub jedhamti gara fuula duraatti onnee taati. Yeroo kanarraa eegalee marsaan dhiigaa onnee fi hiddi dhiigaa hojii eegalanii jiru jechuudha. Yeroo kanatti onneen hanga yeroo 100 dhahachuu dandeessi. Dhuma ji'a lammaffaa irraa eegalee bocni fuulaa mul'achuu eegala. Mallattoon gurraatis yeroo dhuma kanatti mul'ata. Harka lamaanii fi miilli lameenis tutulluu fakkaatanii yeroo kanarraa guddachuu eegalu. Uumamuu lafee dura kan jiru moorgayaa. Moorgayni bifa lafee boca lafee fuula duraa qabaateeti dura kan uumamu. Suutaan garuu moorgaynis lafeedhaan bakka buufamaa adeema. Bifa kanaan guddinni itti fufa. Dhuma ji'a lammaffaa irratti imbiriyoon ulfaatina giraama 1 qabaatti. Dheerinni isii immoo
giddu galaan seentimeetira 2 hanga seentimeetira 3ti. Tilmaamaan firii injoorrii yookaan firii teemiraatiin wal qixa jechuudha yeroo kanatti. Torbee saglaffaa irraa eegalee jalqaba baatii sadaffaa jechuudha. Imbriyoojeneesiin dhumatee jira. Imbriyoojeneesii jechuun qaamni hunduu tolfamee jira. Harki, miilli, onnee waa hundi tolfamee jira. Waa hundi uumamee jira. Kana booda guddinuma qofatu itti fufaa jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti jijjiiramoota ulfaa wal qabatanii haadholii irratti mul'atan ilaalla. Daawwachuun irraanfatinaa galatooma.